Akkam jirtan hordoftoota chaanaalii maatii Astaaktuu Bundinoo bakka jirtanitti nagaa fi salaamtaan teenya isin dhageessichaa irra viidiyoo barnoota kompiitaraatiin wal qabatu tokkoon qabadhee dhiyaatee jira. Namoonni baay'een laapitooppii kompiitaraa bitachuu kan barbaadan ulaagaalee isin laaltanii bitachuu qabdanii jira. Ulaagaalee san keessa maal fa'a laallaa kan jiruu fi akkam kwaalitiin isaa tooppii ismaart kompiitariinoo kam akka ta'e waliin ilaallaa hallattumaan nu hordofaa isin jecha. Asumaanuu warri laapitooppii bitachuu barbaadan hundinuu siistama kana fayyadamtanii kompiitara yeroo bitan seentanii laaltanii bitachuun isiniif hedduu bareedaan isiniin jaa. Egaa gara viidiyootti isin dura warri Astaaktuu sabskiraaybii godhuun chaanaala keenyaaf haaraa kan taatan sabskiraaybii godhuun akka yeroo hunda viidiyoon barnoota garaagaraa gama teekinooloojii yuutuubii viidiyoo ediitii gama garaagaraa ta'e dafee isin bira ga'uuf ol nootifikashinii irra godhadhaa jecha kallattumaanii gara viidiyootti isinii seenaa maaltu jira. Laapitooppii tokko bitachuu barbaadan taanaan wantoonni meen ilaaluu qabdan ni jiran. Meen ilaaluu qabdan maal fa'a? Tokkoffaa laapitooppii bitachuu barbaadda taanaan gosti isaa filachuun dirqama ta'a jechuudha. Amma fakkeenyaaf beest laapitoop 2023 15 beest laapitoop yookaan baay'ee jira. Weebsaayitii irra kan kaa'amee jira jechuudha. Isaan kun keessa HP jira, Toshiba, Dell, Lenovo, Samsung gosa baay'eetu jira jechuudha. Kanneen keessaa kamtu tooppiidha, kamtu smaartii. Akkasumas gosti isaatis hedduu ispeesifik ta'e adda ba'ee taa'ee jira jechuudha. Isaan kana keessa toophii 15 jedhee kaa'ee jira. Isaan san keessa kan sadarkaa keessanitti isin barbaachisu akkasumatti baay'ata isin qabdaniin wal qixxaataa ta'ee isin baay'ata isin qabdanii madaalamee kan bitachuu barbaadan bitachuu ni dandeessanii. Weebsaayitii kanarra seentanii ilaaluu ni dandeessan. Tokkoffaan Apple MacBook Airiidha. Inni kun beest 2023 laapitoop smaart tokkoffaa irra taa'ee jira. Piraayitiin isaatis akkasumatti qaaliidha. Kan egaa doolaaraan kan hafaltanii istooreejiin isaa amma fakkeenyaaf 8GB meemooriin isaa 256 GB of istooreejii. Kuna jechuun SSD jenii jira. SSD jechuun amma fakkeenyaaf kompiitara tokko GB 1000 takkaa ol kan kutu SSD jedhamee kaa'ama. Akkasumatti inni lammaffaan Apple MacBook Pro 40 inchiin isaa kana. Inni itti aanu immoo sadaffaan akkasumatti HP Spectra Times 360 kana jechuun HP dha. Ni naannawa digirii 360 garagalchitee itti fayyadamuu dandeessa isa kana. Sadaffaa irra kan taa'e isa kana. Egaa amma baay'ata isin qabdanii hojii akkamitti fakkeenyaaf namoonni Itoophiyaa keessa jirtan laapitooppii akkam akka bitachuu qabnuun haallattiin isin agarsiisaa jiru. Ulaagaalee guutuu qabdu ammas. Tokkoffaa laapitooppii bitachuun dura maal laapitooppii akkam kwaalitiin isaa akkam istooreejiin isaa akkasumatti siramiin isaa maal kan fakkaatu wanjuu waliin ilaalla. Jalqaba kana adda baafachuun dirqama ta'a jechuudha. Laapitooppii irratti HP dhamoo Lenovo dhamoo Dell Apple asasii jira. Gosa isaa hundaa'uu erga adda baafatteen booda maaltu jira? Inchii iskiriin isaati. Inchii iskiriin isaa sirriitti ispeesifik gootee adda baafachuun dirqama ta'a. Yookiin taan waan ati ittiin korrooffatee yookaan waan siin taane bitachuu maal ta'an ta'eef dispilay saayizii waan godhu jechuudha. Inchii jechuun dheerina gabaabinaa fi bal'ina iskiriina isaati. Raamiinis akkasuma murteessaa. Raamiin kompiitara 4 takkarraa ka'a. Kompiitaroonni dur takka 6 lamallee ni jiranii 4 8 16 akkasuma 12 hanga GB 40 jiranii biyya Itoophiyaa keessa kan argamu fakkeenyaaf baay'inaan 4 fi 8 16 biyya laalaa kan argamu ni dhufa. Akkasumatti 12 akkasumatti argama garuu baay'inaan kan jiru kompiitaroonni ramiinsaa 4 fi 6 8 jechuudha. Storage capacity isaa ammas fakkeenyaaf daataa wanni irra qabattu murteessa. Daataa iddoon itti qabattu 1 teeraabaaytii jira akkasumas 2 teeraabaaytii jira. 1 teeraabaaytii jechuun GB 1000 takka. 4 teeraabaaytii jechuun GB 1000. Saniifuu GB 500 fi 12 jiranii GB 500 jira, GB 250 jira, 128 jira. Kompiitaroonni GB isaanii xixiqqaa kwaalitii dhabanii osoo hin ta'in baay'inaan onlaayinii waayifaa namoonni fayyadaman onlaayinii daataa istoor waan godhataniif asirratti. Inni biraa storage typeidha. Storage typein HDD jira, HDD plus SSD jira, SSD jira, SSHD jira, SSHD jira. Baay'inaan HD kana kan Itoophiyaa keessa argamu. Akkasumatti HDD plus SSD hajuu kunis ni argama. Kun bu'aan isaa
Storage guddaa isaa kana kallattumaan xiqqeessaa kan qabudha jechuudha. Ittaan sudhaan koraayii meeqa koraayii hangamii kan qabu bitachuun qaba. 3, 5, 7 jira jechuudha. Koraayiin kompiitara. San keessaa kan kwaalitiin bareedaan hiddu goleessatti fakkeenyaaf kan koraayii 7 injiinaroota yeroo baay'ee sooftiweerota gurguddaa warreen caalan akkasumattis waan adda addaa warreen diizaayina manaa garaagaraa dalaganiif barbaachisaa. Immoo koraayii 5 jiddu goleessatti namoota waan barbaadan dalaganiif hedduu bareeda. Koraayii 5 yoo filattan bareedaan jira. Akkasumatti operating systemiin isaa windoodha ni caanama. Windoo jijjiirrachuu dandeessaa yoo 8 qola kana ture 8 torbarra yoo ture 10 akkatti 10nis ni jirti akkasumatti. Akkasuma condition jechuun conditioniin immoo USD fi biyyoota alaarraa kan itti fayyadamee faranjiin fara gurguruu jira. USD fi new brand new itti adda baafachuu qabda. Kana wantoonni murteessoon isin specific gootanii adda baafachuu qabdanii jechuudha. Kanaafuu amma fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti HP qarshii 42 kun hedduu bareeda. Birrii Itoophiyaa qarshii 42,500 akkanatti naannee if gubbaa naannee ta'a. Quality qaba. Chaarjiin isaatis akkasuma tura. Waa'ee isaa as jala dhuftee ilaaluu dandeessaa jechuudha. Biraandii niiwidha. HP dha. Akkasumatti traditional laptopii raamiin isaa GB 16 jechuudha. SSD storage isaa GB 500 fi 12 akkasumatti Core i5 dha. Hedduu bareeda. Window lens isaa 10 dha. Screen size display dha. 14 jechuudha hedduu bareeda. Akkasumatti naannoo isaa yoo ilaalte if gubbaan naannee digirii 960 tti naannee ni ta'a. Hedduu bareeda. Isa kana yoo bitattan isin fayyadaan ja'a. Keessa isaa yeroo itti fayyadamtanis hedduu bareeda. Yeroon fi viidiyoo garaagaraa edit irra gootan geemii irra taphachuuf illee hedduu bareeda. Hojii adda addaatiif yeroo barbaaddanis isa kana yoo bitattan hedduu bareeda. Inni HP Lightbook dha. Digirii 360 naannawa. Core i5 ni jira, 7 ni jira. Core i5 ni jira. Generation isaallee murteessaa qabu. Waan inni reef irraan fadha keessa generation kompiitara hedduu adda baafachuun bareeda. Hanga ammaatti generation 12 jira, 12 diimii jira. 12 immoo baay'ee qaaliidha. Baatiriin isaallee saa 10 ol ta'a. Abbaaf 10 hours yaa. Akkasumatti FHD screen resolution dha. Price isaa Itoophiyaa keessatti birrii 42,500 kana waliin ilaalamuu qabu. Addaan baaftanii ilaaluu qabdan. Screen size isaa guddachuu qabu. Generation isaa 7 gad ta'uu qabu. 7 gad yoo ta'e ni furdata. Ol fuutee deemuun baasii ta'a. Kana egaa laaptooppiilee garaagaraa akkanatti keessa isaa seentanii waan murteessaa kana ofirraa ilaaltanii yoo bitachuu barbaadan yoo bitattan hedduu bareedaan jaa. Kunillee HP dha. Itoophiyaa keessatti birrii 41,500 hedduu bareeda. Kunis wantoonni ilaalamuu qaban isa kanaas Pavilion digirii 360 naannawa. Core i5 dha. Storage isaa SSD 256. Kana jechuun xiqqaa jechuu miti. Kumaa olii SSD waan ta'eef malee. Speediin isaallee hangasuma takka baay'ee fast dha. Screen size isaa 14 akkasumatti digirii 360 naannoo isaa check godhuu qabdanii. Raamiin isaa 8 generation 8ffaa kanaatu kan san caalaa jechuudha. Maali kun USD waan ta'eef gatiin isaa gadi malee kanaatu irra bareeda. Kan reefu laalleerra hedduu bareedaadha. Isin fayyada kanallee bitachuu dandeessanii jechuudha. Kunis hedduu hojii geemingiidhaaf akkasumatti appilikeeshinoota viidiyoo editingii sooftiweerota garaagaraa irra caantanii intarneetii aksesii hedduu faastidha. Hedduu bareeda. Isa kana yoo bitattanii fayyadamtanis birrii xiqqaadhaan waan guddaa hojjechuu dandeessanii jechuudha. Namoonni laaptooppii bitachuudhaaf barbaadan laaptooppii kana yoo bitattan hedduu isin fayyada. Akkasumatti speediin isaallee isin rakkisu. Kan barbaadan gosoota barbaadan garuu RF HP isin agarsiisa malee Lenovo jira, Samsung jira. Gatiin isaanii akkasuma wallaba speediin isaanii immoo walitti dhiyeenya generation irra hundaa. Kana irraaf viidiyoon keenya kanuma hanga yeroo itti aan walitti deebinutti nagaan tura. Waan nu daawwattaniif galatoomaa jechaa yeroo gaarii nagaan tura.